Kam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoon isin dhageessisa. Ani Booree Addunyaati. Waboon aanaa Adaamaa fi Liiban Cuqqaalaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikkachuu beeksise. Irree fi wanteen sabaa waboon zoonii Arsadee godina Bahaa Shaggar bakkeewwan lama aanaa Adaamaa fi Liiban Cuqqaalaa keessatti kaleessa Agayyaa 2026 loltoota murnamaa fi bilisiginnaa mooraa waraanaa keessa maadheeffachuun uummata nagaa saamichaan dararaa turte irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo gonfachuu isaa ajajaan waboo bakkichaa ONM'tti himanii jiru. Haaluma kanaan aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Ilmoo Cuqqaalaa bakka addaa golbee magaalaa Hojja Duree jedhamtu magaalaa aanichaa Adulaalaatti dhiyoo kataate keessatti loltoota maafiyaa PP 30 ol ajjeesuun 18 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Lola gooticha sabaa geggeesse kanaanis kaabinoonni maafiyaa PP rifachuun humna dabalataa waraana lafoo hedduu magaalaa Adulaalaa irraa bobbaasuun humna qilleensaa droonii magaalaa Bishooftuu irraa baateen birmannaa taasistus waboon haxxee itti loltoota 4 ol ajjeesuun bakkichaa buqqisee magaalaa Adulaalaatti rachaasuun injifannoon goolabee jira. Gama meeshaatiin isnaayipera 3 qawwee AK-20 rasaasa bireenii 5250 rasaasa AK 3,000 ujummoo PKM1 akkasumas qophiilee waraanaa biroo dugda diinaarraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachee jira. Ittuma fuun godinichummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa jalatti kan argamtu aanaa Caffee ganda Roggee Maaramii jedhamtu keessatti Agayyaa 2026 ganamarraa sa'a 4 walakkaatti mooraa diinaatti haxxee hidhee tarkaanfii fudhateen loltoota maafiyaa PP battalumatti 10 ol ajjeesuun 15 ol ammoo madoo ulfaataa fi salphaan kan adabe yoo ta'u humna dabalataa magaalaa Adaamaarraa bobbaateen konkolaataatti guuruun hospitaala magaalaa Adaamaa guddichatti yaalamaa akka jiran keessa beektonni magaalichaa ONM'f addeessuun buufaticha keessaas baasuun lolicha injifannoon goolabuu isaa ajajaan waboo bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii kanumarraan kan ka'e kaabinoonni magaalattii sodaa keessa galuun ganama har'aa jechuun Agayya 7 2026 magaalaa Adaamaatti uummata nagaa irratti dhukaasaa akka turan beekamee jira. Tarkaanfii waboon tikstoota impaayeraa irratti fudhatu aga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jabaate itti fufa. Dirree Cinnee keessatti argamtoonni bilisiginnaa qonnaan bulaa tokko ukkaamsanii hidhaatti darbatan. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Dirreen Cinnii ganda Arfiinjoo Daggaa jedhamu keessatti gaafa Agayya 2026 qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Fayyeeraa Lammii jedhamu lukkeeleen bilisiginnaa mana jireenya isaatii qabuudhaan reebicha ulfaataa irratti raawwatanii hidhaatti darbachuu maddeen ONM'tti himanii jiru. Qonnaan bulaan kun yakka dalagee qabaatee osoo hin taane maqaa ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun sobaan yakkanii hidhaatti darbachuu maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Taalee Oromiyaa cufa keessatti loltoonni murna gabroonfataa PP maqaa garaagaraa hawaasa Oromootti maxxansuudhaan reebuu, hidhuu, ajjeesuu fi bakka buutee dhabamsiisuun daba guddaa hawaasa irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Shanan Dhuggoo keessatti lukkeeleen bilisiginnaa saamicha hawaasa irratti gaggeessan cimsanii itti fufan. Bal'inasaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo Araddaa kan jiraataa ganda Qo'ee jedhamu keessatti gaafa Agayya 2026 kaabinoonni bilisiginnaa maaliif hojii misoomaa irraa haftan jechuun jiraattota irraa qarshii 10,000 guuraa turuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan namoota lukkeelee sirnichaatiin saamichi irratti raawwatame keessaa muraasni maqaan isaanii nu qaqqabe. Usmaan Ahimad Yusuf, Ibsaa Mahammad Ahimad, Xaahir Usmaa'il Abdii, Abdii Ahimad Said, Mahammad Siraashee fi namoota biroo baay'inaan hedduu ta'an irraa saamanii deemuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Jaleewwan bilisiginnaa galii impaayeratti kufe mataa ol qabanii bayyaannachiisuuf hawaasa irraa dhalatan afaan qawween gara fedhanitti oofan maqaa adda addaa da'oo taasifachuun saamicha bifa haarawaa kan itti fufanii fi namoota waan fidanii kaffalan dhaban irratti raarsaa adda addaa raawwachuun kaffalchiisaa jiru. Aanaa Boojii Birmajjii keessatti waraanni faashistii PP hawaasa maqaa leenjii milishaan guuraa jiraachuun himame. Jaalatu Baaqabsoo dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Boojii Birmajjii gandoota garaagaraa keessatti murni faashistii bilisiginnaa maqaa leenjii milishaa jedhuun hawaasa fedhii isaanii malee mooraa leenjii milishaatti guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti
Jaleewwan bilxiginnaa qonnaan bultoota maqaan isaanii Bashuraa Zariyuun, Tolaa Tsaggaa'ee, Saamu'eel Dajanee kanneen jedhamanii fi kanneen biroo lakkoofsaan hedduu ta'an daa'imman umuriin isaanii dirree waraanaaf hin mallee kanneen ganna 15 gadi sadarkaa barnootaan kutaa gadaanaa baratanii fi jaarsolii ganna 65 olii afaan qawweetti gargaaramuun dirqiin ukkaamsanii gara leenjii milishummaatti guuraa jiraachuu ifoomsaniiru. Deeggartoonni siyaasa namtokkee Koloneel Abiy Ahimad godinoota Oromiyaa mara keessatti seera idil addunyaa cabsanii